Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Afaan Oromoo kallattiin isin biraatiin ga'u eegaleera. Jawaar Mohaammed dabalatee hooggantoonni paartii KFO isaan waliin himataman akka hiikaman murtaa'ee odeeffannoo jedhu irratti waan maatii fi abukaatota isaanii irraa xiyyaafan. Abbaan koo bilbilee ture. Bilbilee ni kan jedhanii nutti maniiru waraqaan mallatteeffamee gara ergameera. Guyyaa ayyaanaa fi jireenyi galaanarraa maal fakkaata kan jedhu irratti dargaggoo dubbisnee qabna. Mudannoo isaas dubbata. Guyyaa yeroon bilbila koobanii ergaa gabaabaa yookaan miseejii keessa galee ilaalu mulla rakkam nagaa keedhaa jajjabina sifawaa dhakeetiif immoo jannatan hawwaa. Lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiran haala rakkoo isaan keessa jiran irratti dubbisneerra kan isiniif dhiyeessuun Zalaalam Taaddisaati. Turtii gaarii. Kan jalqabaatiin godina Wallagga Lixaatti dhalatee kan guddate Mulee Tasfaayee doonii biyyoota Eeshiyaa baha gidduu galeessaa fi Awurooppaa gidduu deddeebi'uun zayita boba'aa akka peetirooliyamii fi diizilii dhiyeessuurra hojjeta. BBC'n mudannoo hojii galaanarraa maal akka fakkaatu akkasumas guyyaa ayyaana akkamiin akka dabarsan isaaf dhiyeesse keessatti umuriin dargaggummaa yeroo hiree ofii boruu murteeffachuuf namaaf kennamedha jedha. Ayyaana sababeeffachuun dubbisneera. Jireenya galaanarraa wanta jaalladhu waan baay'een jiru. Filannoo ta'inaan garuu dirqama jireenya lafarraa filatta. Maqaan koo Mulee Tasfaayee yookaan Mular Weestiin jedhama. Kan inni dhalatee guddate Wallagga Lixaatti. Ogummaan koo immoo markaba yookaan doonii irratti hoogganaa mana mootaraa yookaan chief injiinarii ta'edha kan inni hojjechaa jiru. Dhaabbanni keenya yookaan meen kaampaaniin keenya kan inni argamu biyya Raashiyaa magaalaa Moskoottidha. Garuu yeroodhaa fi markaban irraa hojjechaa jiru kana kan kireeffatee jiru dhaabbata Siegit jedhamu kan biyya Singaaporitti argamudha. Hojii kana erga eegalee almost amma waggaa 4 qabatee jira. Hojiin kun baay'ee disipiliinii barbaada. Amala ofii abbaan of keessatti qabateedha kan hojii kana hojjetu. Kana jechuun excuse kamillee hin qabu badiitti balleessitu daayirektii hojiirraa si yaadisiisa. Sababni isaa galaana marfamnee jirra badii nama tokkootiin balaa guddaan hojjettoota markabaas ta'e markabicharraan ga'uu danda'a. Kanaaf yeroo hundumaa responsibility ta'uu qabda. Yeroo hundumaa active conscious ta'uu qabda hojii keessatti. Dooniin keenya bakka buufata markabaa yookaan poortii jira yoo ta'e maastarii markabichaa yookaan kaapiteenii irraa waraqaa eeyyamaa jira geet paasii kan jedhamu. Sa'aatii 24 yookaan sa'aatii 48 boqonnaa fudhattee baatee bakka feetetti bashannantee dabarsuu dandeessa biyyatti jirtu sanatti. Isarraan kan hafe garuu bakka hojii jirta taateenaan dirqama hojii irra jirta taanaan asii cheefonni adda addaa jiru kan nyaata qopheessanii nyaata gosa adda addaa fi dhugaatii gosa adda addaa jira. Asumatti hojjettoota wajjin qabattee dabarsita yeroo baay'ee. Hojii irra jiraattees immoo akka tasaa guyyicha hin beekiniif dabarsuu dandeessa. Hojii baay'ee biizii godhee jechuudha. Hojii kana irratti mudannoo adda addaan qaba. Isaan keessaa garuu kan nagaddisiisee fi kan keessa koo madeessee darbe hojii kan irratti jirudha kan haati koo boqottees illee boqochuus akkaataan itti dhagee baay'ee nama madeessa. Kana jechuun guyyaa guutuu hojiirra oolee baay'ee dadhabeen dhufe guyyaa yeroon bilbila koobanii ergaa gabaabaa yookaan miseejii keessa galee ilaalu mulla rakkam nagaa keedhaa jajjabina sifawaa dhakeetiif immoo jannatan hawwaa ergaa jedhudha kan inni argee amanuu hin dandeenye. Sababni isaa maatiin waan natti himan tokko hin qabanii hundumtu nagaa akka ta'edha kan hin beeku. Isarrattis immoo karaa adda addaatiin yoo bilbilsiise illee hundumtuu bilbila isaanii cufanii turanii. Sababni isaa an dhageenyaan haala hamaa keessa akka hin galu waan beekaniif natti himuu hin barbaanne hundumtuu na dhoksee bilbila cufatee ture. Mudannoo sana yoo hin dagadhu mudannoo baay'ee nama deessee darbe waan ta'eef jechuudha. Jireenya galaanarraa wanta jaalladhu waan baay'een jiru. Fakkeenyaaf hojjettoota kutannoo isaan hojiidhaaf qabanii kan ilaaltu gaafa ilaaltu jaalala hojjettoota gidduu jiru, sooshaal laayifii markabarra jiru, akkasumas immoo tasgabbii jiru gaafa ilaaltu jireenya galaanarraa wanta filattu waan tokko jiru. Wantichi filannoo ta'inaan garuu dirqama jireenya lafarraa filatta. Sababni isaa jireenyi kee akkasitti ittiin fufu. Sababni isaa borii maatii horachuu dandeessa ijoollee waan akkasii fufuu waan danda'aniif kanaaf filannoo taanaan jireenya lafarraan filadha.
Gidduun gabaabseen oduu isinitti hima baqattootni Eertiraa sadii kaampii baqattootaa Tigraay keessa jiraatan haleellaa qilleensarraa roobii darbe naannichatti gaggeeffameen ajjeefaman jedhe UN. Haleellaa kaampii Maay Ayinii irratti gaggeeffameen namootni baay'een haleellichaan miidhamaniiru jedhe Komishinarri dhimma baqattootaa UN Filippo Grandi. UN deeggarsa namooma naannoo Tigraay keessatti taasisaa ture sababa dhiyeessiin akka hin galle dhorkameef dhaabuu akka danda'u akeekkachiise. Walakkaa ji'a muddeerraa eegaluun deeggarsi homaa naannicha akka hin galle dubbii himaan hoogganaa UN Stephen Dujarric himaniiru. Qondaalli mootummaa Kaameruun finciltootni qophii waancaa Afrikaa irratti haleellaa akka hin qaqqabsifne qophiin taasifameera jedhan. Gareen finciltoota Angiloofoon Kaameruun kutaa jedhamu foxxoqsuuf qabsaan torban darbe magaalaa Liimbee kan dorgommicha gar-tokko keessummeessitu keessatti haleellaa raawwatanii ture. Poolisootni Keeniyaa 4 qarqara daangaa Somaaliyaatti ajjeefaman. Haleellichi kaawuntii Laamoo jedhamu keessatti yoo ta'u naannichi irra deddeebiin haleellaa hidhattoota Alshabaabiif saaxilamaa tureera. Gara dhimma keenyatti aanutti yoo ceenu Jawaar Mohaammed dabalatee hoogganoonni paartii mormituu Koongirensii Federaalawaa Oromoo fi namoonni isaan waliin himatamanii mana amala sirreessaa Qaallitti jiran akka bahan itti himamu abukaatoon isaanii himan. Gama kaaniin paartiin Baaldaraas dura taa'aan dhaabichaa Iskandar Naggaa dabalatee qondaalotni kaan hiikamuu isaanii paartichi himeera. Abukaatoon obbo Jawaar Fayi obbo Tuulii Baayisaa maaltu akka jedhame BBC'tti himaniiru. Aangawooti mootummaa akka isaan bahanii galgala kana gara galgalatti deemanitti bahanii turanii haa ta'u malee galgala kana bahanii bakki bulan bakki deeman waan mijannee fi har'a bahuu hin dandeenye jedhaniitiin bahana jechuudha ammayyuu achuma jiran achuma bulan. Maatiin isaanii quba qabu kana dhaga'anii ture? Maatiitu nutti hime maatiin mataa dhagee. Namoonni bahanii namoota 24 Jawaar Mohaammed fa'aa jala himataman hunda isaaniidha moo namoonni adda bahanii jiru? Akka dhageenyetti hunduma isaaniitti namni galmee sanarra jiru hundiyyuu akka fudhatanii jedhame garuu xalaa sana hin argine maatii dhumatti nutti malee wanti ijaan argine jiru garuu namni galmee sanarra jiru hundiyyuu habaani kan jedhan dhageenye. Tarii himanni isaanii kun maalirra ga'ee ture? Akka seeraatti jarri kun bahuudhaaf maal ta'uu qaba? Murtoon darbeeru jira? Lakki murtiin darbeen jiru akka seeraatti lakan ta'u mootummaan himata irratti dhiyeesse addaan kutuudhaaf aangoo qaba. Abbaan alangaa silaa kana bulchuu wajjin dubbatee himata kanatti fufuurraa yoo naannoo faayidaan biyyaatiin uummataafis mootummaafis irra caalaa faayidaa jedhee himata addaan kutuu danda'a. Himati kan addaan jedhummaa abbaan alangaa xalaa mana murtiitti barreessee mana murtii beeksisee manni murtii ammoo namoota to'annoo jala jiran manni hidhaa akka gallakkisu xalaa barreessuu qaba ture silaatee akka adeemsaatti garuu kana keessa waan darbame natti fakkaatu. Adeemsa kana keessa darbu baatus ammoo mootummaan gadhiifaman jedheera jechuudha keenyaa. Kanaafiyyuu tarii boru ganama bahuu danda'u tilmaama jedhutu jira jechuudha. Hin beeknu dhugaa silaatee bahanii sadaquu namoonni kun nama dhaluma jettee laatee gallakkisuuti namoota siyaasa kana keessatti olaanaa kan qaban namoota deeggartoota miliyoonota meeqaan qaban namoota akkasumas immoo namni isaan irraa jibbiinsaan mormii qaban ni jiraatu. Kanaaf namoota selebriitii akkasii ta'an callumattee diida keessatti gallakkisteen eegumsa gochuuf hin barbaachisaadha. Kun hin ta'in ibsanna balaa biraa dhufuu danda'a jechuudha. Intalli obbo Baqqalaa Garbaa Boontuu Baqqalaa namootni Jawaar Mohaammed jalatti himataman hiikamuu jedhamuu isaanii abbaa isheerraa akka dhageesse BBC'tti himteetti. Abbaan koo bilbilee ture. Bilbilee ni hiikamtu jedhanii nutti himaniiru waraqaan mallatteeffamee garana ergameera jedhanii nutti himatu jedhe sa'a tokko akkas fuuldura. Ammarraa sa'a tokko dura jechuudha. Okay, har'a inni bahuuree immoo yoomitti siiniin jedhe? Hin beekamne gaa amma akka keessaa dhagaa jirutti ammoo atakaaroo tokko uummata nageenyaa fi isaan gidduu akka jiru dhagaa jirra. Eegdotaa fi makamtoonni galmee isaanii irra jiran kan biraanii amma hin ba'anii isintu ba'aa jennaan isaanii ammoo eegdota Jawaarfaan eegdota keenyaa fi warra biroo dhiisnee kamiin kophaa baanaa isa jedhurra falmiin akka jiru keessaan dhagaa jirra. Kan biraa yeroo isaan ba'anii eegumsi isaaniif ramadameeru qophiin taasifameeru akka hin jirres nan dhagaye. Isin kana dura odeeffannoo qabdu ture tarii simachuu
jechuudhaaf. Odeeffannoo sadarkaadhuma oduutti waan deemaa ture qabna malee guyyaa isaa fi qabatamaadhaan waan murtaa'een beeknu qophiin goones hin jiru. Amala mootummaa kana namoonni beekaa gaafa isaan hiikamanii mana galaa amannanii agarsiisu garuu waan jiru hordofaa jirra malee kana jennee gochuu hin dandeenyu goones hin qabnu nuyi. Gama kaaniin paartiin Baaldirraas dura taa'aa dhaabichaa Iskandar Naggaa dabalatee qondaalonni kaan hiikamuu isaanii ibseera. Namoota hiikaman keessaa Sintaayyoo Chakool dubbisneera. Qilintoo irraa fi obbo Iskandar baanee karaarra jirra. Naannoo sa'aatii 12 walakkaatti mi'a keenya qabannee baane. Wanti nuti beeknu hin turre amma gara bataskaanaa deemaa jirra. Kan hiikamne humna waaqayyootiin. Dhugaatu injifate. Qabsoo fi mimmaan hawaasaatu injifate. Gaaffiin hawaasaa amma deebi'utti qabsoon keenya itti fufa. Sobaan himatamneetu kanas dhufne. እኛም የምናውቀው ነገር የለም። Qaamoleen nageenyaa Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa adamsanii hidhuu itti fufuu godaantotni biyyattii keessa jiraatan BBC'tti himan. Jaarmiyaaleen mirga namoomaaf falman godaantota biyyattii dararuu akka dhiistuu gaafataa turan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen koree qondaaltota mootummaa olaanoo abbootii amantaa fi qooda fudhattoota biroo of keessaa qabu gara Saawud Arabiyaatti erguuf qophii xumuruu ibseera. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaaman jireenya fooyyee barbaacha Saawud Arabiyaa seenan mana hidhaa biyyattii garaa keessatti dararamaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiraatan kanneen adamoo qaamolee nageenyaa biyyattii jalaa miliqan ammas sadamfamanii hidhamaa jiraachuu dubbatu. Saawud Arabiyaan garuu gama isheetiin namoota seeraan ala biyyattii seenan to'achuu ibsaa turte. Dargaggoon Arsiirraa jiruu fooyyee barbaacha Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa qaqqabe amma akka qurupheettan birrataa jiraadhaa jedhe haala keessa jiru wayita ibsu. Akkuma gartee ka qurupheen hura keessatti jeedalloo waraabessallee dheessatu mana gartee jiraattutti jiraachaa jirra. Olii gadi mataa qaqqabannee tumaan jiraachaa jirra. Yoo iddoo tokkotti nu adamsan iddoo tokkotti baqata nuti warra ala jirurraa deebi'ee immoo warra mana hidhaa keessa jiru gizee qorraa kana keessatti qorri hammaatadha. Uffanni isaan achi keessa uffatan uffanni alaa seenuu hin danda'u feestaala uffatanii feestaala biyya keenyatti agartee kan wayyin maranii siniingatan isaan immoo uffatanii kanaaf haalli achi keessa jiru haala hammaatadha. Qaamolee nageenyaa jalaa miliquuf jecha bakkaa bakkatti godaanam. Dargaggoon kun mana hidhaa lammiileen Itoophiyaa naannoo magaalaa Riyaad keessatti hidhamaniiru jedhu tarreessuun haalli qabiinsa isaanii hedduu yaaddessaa ta'uu himeen. Amma duraan biyya kana keessatti dubartii amma hin qaban kabajaa qabdu dubartiin amma biyya kanatti amma kabajaa yeroo kanaaf kabajaa hin qabdu daa'imman wajji fuudhaa jiranii lammata gartee daa'imman wajji fuudhanii hatta nama daa'imaa fi ilmi adda baasanii siniin ka gargaratti hidhaa jiranii achi keessa jiru dibamaan mana yaalaa argataa hin jiru. Hattan reeffi namaa guyyaa lama guyyaa sadii yookaan torbee fa'aa ga'e achii baya. Qaamoleen nageenyaa biyyattii waggaa lamaan asitti haala adda ta'een lammiilee Itoophiyaa adamsanii hidhuu irratti akka qiyyaafatanis dubbate. To'annoon qaamolee nageenyaa kun namoota eeyyama biyyattii keessa jiraachuu qabaniifillee yaaddoo ta'uu himeera. Lammiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiraatu kan biraan qaamoleen nageenyaa biyyattii mana isaa cabsanii seenuudhaan nama tokko biraa qabuudha dubbata. Qaamoleen nageenyaa mana koo cabsanii seenanii turan. Mucaan bira ture tokko mana kootii qabanii bahan. Maatiin koo haati warraa fi ijoolleen koo eeyyama iddoo jireenyaa waan qabaniif hafan. Hiriyoota keenya hedduu dubartoota erga da'anii guyyaa 10 fi 15 hin caalle qabamantu jiru. Haalli ture rakkisaadha. Kaleessa bakka Bohaadee jedhamutti konkolaataa hedduun mandara marsuun dhaga'e. Dargaggoon nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin eeramne barbaadu kun mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattii keessatti dararaman gara biyyaatti akka deebisu gaafateera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa toora miidiyaa hawaasaa isaa irratti lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii garaa keessa jiraachuu akka quba qabu eeruudhaan koreen qondaaltota mootummaa olaanoo abbootii amantaa fi qooda fudhattoota biroo of keessatti qabu garasitti erguudhaaf qophii xumuruu ibseera. Amma yoonaattis mootummaan Itoophiyaa lammiilee 40,000 ol gara biyyaatti deebisuu ibseera. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa mana hidhaa Alchumeesii fi kaan keessatti yeroo dheeraadhaaf hidhamanii jiran rakkoolee fayyaa hamaadhaaf saaxilamuu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa galgala kanaaf jennee isiniif dhiyeessinu asumarratti xumurreeti kan jiru. Amma sirra deebiitiin hordoftoota amantaa kiristaanaa mara ayyaanicha kabajaa jirtaniin baga guyyaa ayyaana qillee yookaan yaadannoo dhaloota gooftaa Yesuusiin isin ga'e isinitiin jenna. Odeeffannoo dabalataa biraa yoo barbaadan marsariitii BBC Afaan Oromoo daawwachuu ni dandeessu. Sagantaa keenya raadiyoo galgala sa'aatii wal fakkaataa irratti jechuudha wiixataa jalqabee isin biraatiin ni ga'a. Torban gaarii qabaadha. Saganticha kan isiniif dhiyeessin Zalaalam Taaddisaan ture. Hirphaa Gammachuu qopheessuun waliin turtii taasiseera. Torban gaarii.